Tajaajilli Baqaqsanii Yaaluu Bara 2011tti namoota 43,375 ta'aniif dhaabbilee fayyaatti kan kenname yoo ta'u, kenna tajaajilichaa caalmaan hawaasatti siqsuun hanga ji'oota jahaan bara 2017 darbanitti namootni 59,000 ta'an akka tajaajilaman taasisuun danda'ameera. Tajaajilli Baqaqsanii Yaaluu Bara 2011tti namoota 43,375 ta'aniif dhaabbilee fayyaatti kan kenname yoo ta'u, kenna tajaajilichaa caalmaan hawaasatti siqsuun hanga ji'oota jahaan bara 2017 darbanitti namootni 59,000 ta'an akka tajaajilaman taasisuun danda'ameera.